Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura. Waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfiin jabaan fudhatamaa jira jedha ibsi hoogganaa kominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Dhaabbileen mirga dubartootaaf falman wixinee labsii ministeerri barnootaa qopheesse morman. Erga waraanni eegalee haleellaan hamaan Israa'eliin irratti raawwatamuu jiraattonni kibba Gaazaa himan. Oduu kanaa fi kan biroo qabannee dhiyaanneerraa hanga xumuratti nu wajjin tura. Waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii jabaa fudhatamaa jira. Marii araaraaf balballi keenya banaadha jedha mootummaan naannoo Oromiyaa. Waraanni bilisummaa Oromoo filannoo nagaa dhiyaateef moggatti dhiisee gocha shororkeessummaa isaatiin waan itti fufeef tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Gareen hidhattootaa kun gara daandii nagaatti yoo dhufe mootummaan yeroo hundaa balballi isaa nagaaf banaa ta'uu mootummaan naannichaa ibseera. Hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa dhaabbata pireesii Itoophiyaaf akka himanitti mootummaan gareen kun gara sochii nagaatti akka deebi'u yaalii taasisaa turus filannoo araaraaf kennameef moggatti waan gateef tarkaanfiin jabaa irratti fudhatamaa jira jedhan. Obbo Haayiluun mootummaan rakkoo jiru furuuf karaa jaarsolii biyyaa abbootii gadaa fi haadholii siinqeetiin araara buusuuf yaalii taasisaa ture jedhan. Haa ta'u malee waamicha araaraa fudhachuu dhabuun bakka qaama sadaffaa malee hin mari'adhu jechuu eeran. Mootummaan olaantummaa seeraa eeguu fi nageenya lammiilee mirkaneessuuf dirqama kan qaba kan jedhan Obbo Haayiluun iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru gadi lakkisiisuuf hojii hojjetamaa jira jedhan. Haa ta'u malee harka araara mootummaa diriirsee har'as hin dachaane jedhan. Gocha isaarraa of qusatee gara marii araaratti yoo deebi'e mootummaan balballi isaa banaadha jedhan. Dhaabbileen mirga dubartootaaf falman wixinee labsii ministeerri barnootaa qopheesse morman. Dhaabbileen mirga dubartootaaf falman lakkoofsaan 10 ta'an wixinee labsii ministeerri barnootaa baase kan eeyyama dubartoota da'aniif kennamu guyyaa 15 qofa ta'uu labsuu mormuun irra deebiin akka qoratamu ministeerichi gaafatan. Ministeerichi wixinee labsii haaraa baaseen barattuun tokko sababa da'umsaatiin guyyaa 16 fi sanaa ol barnoota irraa hafnaan bara barnoota sanarra kan ugguramtu ta'uu kan labsu qopheessee ture. Kana malees waldaa dubartoota ogeeyyii seeraa, waldaa dubartoota Itoophiyaa fi falmitoota mirga dubartootaa dabalatee dhaabbileen siivilii 10 ta'an waloon ta'uun guyyaa kaleessaa ibsa baasanii ture. Dhaabbileen kunniin ibsa baasaniin wixinee labsii ministeerri barnootaa qopheesse kutaa arfaffaa keeyyata 15 tartiiba lakkoofsa 5 irratti labsame eeyyama dubartoota da'umsaa fudhatan kan daangessu mirga dubartoonni barachuu qaban kan sarbuu fi seerota heera biyyattii keessatti eeraman kan faallessu ta'uu eeraniiru. Labsiin kun rakkoo barattoota shamarranii quunnamuu daran walxaxaa kan taasisuu fi hirmaannaa shamarran hawaasa keessatti qaban kan xiqqeessu ta'uu ibsameera. Kana malees walqixxummaa dubartootaa fi dhiiraa heera biyyattii keessatti eerame kan faallessuudhas jedhan. Atileetonni Itoophiyaa maaraatoonii Baalenshiyaa irratti dhiiraanis dubaraanis tokkoffaan xumuran. Atileetiin Itoophiyaa Sisaay Lammaa sa'a 2 daqiiqaa 1 sekendii 48 sa'aatii saffisaa addunyaarraa arfaffaa ta'e galmeessuun kan mo'ate yoo ta'u, atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutasoo lammaffaan xumure. Atileetii Itoophiyaa Daawit Walde ammoo sadaffaan xumure. Atileetii umurii waggaa 41 Qananiisaa Baqqalaa ammoo sadarkaa arfaffaan xumure. Atileetiin Yuugaandaa fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 riikardii addunyaa harkaa qabu sadarkaa 37ffaan xumure. Atileet Sisaay Lammaa injifannoo argate kanaan addunyaa irratti atileetii saffisaa yeroo maraa ta'uun sadarkaa arfaffaa qabateera. Dubartootaan ammoo Warqinesh Daggafaa, Almaaz Ayyaanaa fi Hiwat Gabra Kidaan tokkoffaa hanga sadaffaan xumuraniiru. Erga waraanni eegalee haleellaan hamaan Israa'el irratti raawwatamu jiraattonni kibba Gaazaa himan. Israa'el haleellaa cimaa kibba Gaazaa kan Yuunus irratti heddoominaan raawwate. Haleellaan kun erga waraanni eegalee isa hamaadha jedhan jiraattonni. Namoonni baha magaalattii keessa jiraatan iddoo isaanii gadhiisanii gara kibbaatti akka socho'an humni waraana Israa'el akeekkachiiseera. Israa'el iddoon kun bakka hidhattoonni Hamaas buufatanii jiran jechuu irratti xiyyeeffattee fuula kana garuu lammiilee kaaba Gaazaarraa gara kibbaatti godaanantu baay'inaan keessa jiraatu. Erga waliigalteen dhukaasa dhaabuu xumuramee booda haleellaa bifa haaraan eegale kanaan lammiileen Filisxeem 190 caalan ajjeefamaniiru jedha ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu. Israa'el jimaata darbee ture waraana onkoloolessa 7 eegale bifa haaraan cimsitee kan itti fufte waraana kanaan hanga yoonaa Israa'el irraa namoonni 1,200 du'aniiru. Gama Gaazaatiin ammoo lakkoofsi namoota du'anii 15,200 caaleera jedha ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu jimaata darbee akkuma xumurameen Israa'el haleellaa eegalte guyyaa sana iddoowwan Hamaas buufatee jira jettee shakkitu 400 ol haleeluu himte. Gama Gaazaatiinis rookeettiiwwan gara Israa'elitti dhukaan heddummaataniiru. Sanbata kaleessaa galgala gara rookeettiin magaalaa Teel Aviivii fi giddu galeessa Israa'el irratti xiyyeeffate Gaazaarraa dhukaafameera. Yeroo kanatti ministeerri muummee Israa'el Benaamin Neetaaniyoon ibsa kennaniin hanga galma hundaa milkeessanitti waraana eegalan cimsanii akka itti fufan mirkaneessan. Galmi isaanii xumura Hamaas lafarraa balleessuu fi namoota butaman bilisa baasuu akka ta'es ibsan. Waraanni hamaan akka isaan eeggatus dubbatan bulchaan Israa'el kun. Kaan Yuunisii fi magaalaan daangaa Masrii irratti argamtu raafaan iddoowwan haleellaa qilleensaa Israa'el akka malee miidhamanidha.
Haala kanaan opereeshiniin Israa'elitti aanu gara kibba Gaazaatti deebi'uu isaati. Lammiileen Filisxeem 100,000 lakkaa'aman kaaba Gaazaarraa baqatan addan qubatanii jiru. Erga waraanni eegalee xiyyeeffannaan haleellaa Israa'el kaaba Gaazaa ture. Amma immoo loltoonni gara kibbaatti fuuladeeffataniiru. Lammiileen Filisxeem kutaalee kibba Gaazaa keessa jiran baha magaalaa Kaan Yunis keessatti argamu. Ammas garuma kibbaatti akka siqan ajajaniiru. Waraanni lafoo waan geggeeffamuuf akka gara kibbaa yookiin magaalaa Raafaa sochootan jechuun akeekkachiisan. Hospitaalonni leeccalloo muraasaan namoota miidhaman wal'aanuuf ijibbaata madoo kumaatamaan dhiphataniiru. Hospitaala Kaan Yunis keessatti argamu Naasir keessaa namoonni madaa'an hedduun lafarra ciisanii wal'aansa eeggatu. Halkan rifaatu halkan suukaneessaa jetti haati ijoollee afurii waliin hospitaalatti dhiphataa jirtu Samiiraan. Ergan as dhufee torban jaha keessatti dhiphuu fi gidiraa akkasii dabarsee hin beeku. Hospitaalli Kaan Yunis kanatti illee nutti seenanii nu fixu jennee sodaanna jechuun haala hammaataa keessa jiraachuu himte. UNICEF James Elder kan amma Kaan Yunis keessa jiru haleellaan bifa haaraan eegal namoota hedduu miidheera. Hospitaalli madoodhaan guutameera jechuun dubbatan. Lafti hundinuu dhiiga ta'eera. Haadholiin daa'imman du'uu fi jiraachuu isaanii hin beekamne baadhatanii fala dhabanii taa'u jedha qondaalli UNICEF kun. Waldaan Addeessa Diimaa Filisxeem konkolaataawwan deeggarsaa fe'an 100 ta'an sanbata kaleessaa karaa Masriirraa Gaazaa seenuu danda'aniiru jedhe. Jimaata garuu deeggarsi tokkollee hin seenin oole. Dhukaasa dhaabuun itti fufee namoonni onkololeessa 7 butaman akka gadhiifamaniif mariin jaarsummaan Qaatariin gaggeeffamaa ture fashalaa'eera. Qondaaltonni Filisxeem waa'ee marii deemaa ture quba qaban mariin kun guutumatti addaan citeera jechuun himan. Israa'el sanbata kaleessaa bakka bu'aa ishee jaarmiyaa basaasaa Mosaad irraa ta'e marii Qaatar keessatti gaggeeffamaa ture keessaa baase. Qondaalli siyaasaa Hamaas Saalii Al-Haruur ammatti mariin homaatu hin jiru jechuun Aljeeziraa hime. Hanga waraanichi xumuramuttis Israa'el wajjin hidhamtoota wal jijjiiruun hin jiraatu jedha qondaalli Hamaas kun.